Akkam jirtan nagaa fayyaa kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan. Kun daraaraadha. Akkuma beekamu sagantaa barnootaa waa'ee daldalaatiin wal qabatee yeroo yerootti kan isinii dhiyeessinu ta'a gara YouTube kanaatiin. Warri hanga ammaa subscribe nu gootanillee hedduu galatoomaa. Akkasuma obboleeyyan keenya warri haftanis subscribe nu godhaan jaa torbaanitti guyyaa tokko yoo rabbi jedhee waa'ee yaada daldalaatiin wal qabatee koorsii guutuu kan laallu ta'a. Har'aaf ammoo kutaa tokkoffaa kan waliin laallu ta'a. Maal faadha laalla? Yaada daldalaa yookaan business idea jechuun maal jechuudha? Business idea qabaachuun yookaan yaada daldalaa qabaachuun maaliif barbaachise? Akkasuma yaadni daldalaa tokko yoo mataa keessa nu dhufe yookaan isinii dhufe yookaan sii dhufe maal faadha godhuu qabna kan jiru kan laallu ta'a jechuudha. So har'a mata duree sadeen kana waliin laalla kutaa takkaffaa irratti yoo rabbi jedhe. Kanaafuu asumaan gamanumaan na waliin akka turtan barnoota kanas fudhachaa subscribe fi like godhuus akka hin daganneen isiniin jechuu barbaada. So qaxxitaa kallattumaanii karaa barnoota keenyaatti seenna jechuudha. Maal jechuudha dhiiroo yaada daldalaa jechuun? Yaada daldalaa jechuun iddoo namni tokko yookaan bakka namni daldala eegaluu deemu tokko tarkaanfii irraa jalqabu jechuudha. Namni yaada daldalaa hin qabne abaluutu waan san hojjeteef hojjeta jechuudha. Maaliifin hojjedhaan beeku? Akkamittiin hojjedhaan beeku? Waan hojjechuu deemu kana eenyu faana irraa bita bu'aan harkachuu taa'u hoo maali kan jiru sin beeku jechuudha. So abaluutu eegale yookaan daraaraatu waan kana eegaleef eegala yookaan abaluu waan san eegaleef eegale jechuudha. Namoottan akkanaa kuni namoottan yaada daldalaa hin qabne. Akkana jechuun obboleessa kiyya daldalaa ta'uu feeta tarkaanfiin jalqabaa bakkee ati irraa kaatu yaada daldalaa qabaachuudha. Yaada daldalaa qabaachuu jechuun waan haarawaa takka samii gabbuusuu yookaan lafaa ol baasuu waan adda ta'e qabaachuu jechuu miti. Siigaltee maaliin hojjedha akkamittiin hojjedha kan jiru beekuudhaaf si gargaara yaadni daldalaa. Gaafa yaada daldalaa qabattu karoora daldalaa ifa gattee lafa kaayyatta. Kanaaf jalqaba yaada daldalaa qabaachuu qabda. Yoo yaada daldalaa hin qabaanne fakkeenyaaf namoottan yaada daldalaa hin qabne kan abaluu waa eegaleef eegalu irra guddaan isaa aadaa wal fakkaataa hawaasa keenya keessatti mul'atu. Fakkeenyaaf hayoo tokko baajaaj bite hundi baajaaj bitu, hayoo tokko kuduraa gurgure kaan hundi kuduraa gurguru. Siigalee aadaa akkanaa fida. Kuni ammoo kufaatii diinagdeetii fi khasaaraa namarra fida jechuudha. So kanaaf yerummaa daldalaa ta'uuf yookaan biizinasii eegaluu yaaddu jalqaba maaliin daldaluu qaba kan jiru yaadni sii dhufuu qaba jechuudha. Kanaaf yaada qabaachuu jechuun yaada daldalaa jechuun yaadrimee namoonni dhuunfaa yookaan gareen takka jechuudha. Siigaltee irratti walitti dhuftee yookaan uumtee hojiirra oolchitu kan adeemsa keessa ammoo bu'aa fidu jechuudha. Kan booda karaa adda addaatiin maallaqa irraa harkattu jechuudha. Kanaaf jalqaba daldala eegaluu keen dura maaliin eegaluu qabaa kan jiru yaada qabaachuu qabdaan siin jedha. Kanaafuu yaada daldalaa jechuun kana namni yaada daldalaa hin qabne akkuma horma goobe kan ija hin qabneeti jechuudha. Abaluu eegaleef waan takka eegala wanni sun ammoo khasaaratti fida. Itti fufnee wanni nuti ilaallu yaada daldalaa qabaachuun maaliif barbaachise? Barbaachisummaa yaada daldalaa. Lammaffaarratti barbaachisummaa yaada daldalaa yookaan biizinasa eegaluu jechuudha. Barbaachisummaa yaada daldalaa wanni barbaachiseef yaadni daldalaa kuni jalqabuma wanni inni difaayinsii godhu wanni inni sii hiiku maal hojjechuu akka deemtu, tajaajila maal yookaan oomisha maal akka dhiyeessuu deemtu, eenyuuf akka dhiyeessuu deemtu, eessatti akka dhiyeessuu deemtu, erga dhiyeessite hoo faayidaan inni qabu maali? Akkasuma isaan waan kana gabayaa irratti yaada kee kana hojiirra oolchuufis faayinaansii si barbaachisu bifa kamiiniin argachuu danda'a. Hangamta kana barbaachisa kan jedhus as keessatti sii gala jechuudha. Yoo yaada daldalaa hin qabaatiin akkanumas za'u jetteetti seente maal oomishuu deemta? Tajaajila maaliif yookaan oomisha maal dhiyeessuu deemta? Eenyuuf dhiyeessuu deemta? Eessatti dhiyeessuu deemta? Bu'aan kee hoo maali? Kan jiru hin beektu jechuudha. Kanaaf yaadni daldalaa barbaachise. Yaadni daldalaa ammaas wanni barbaachisuu fi namni takka jeen lama ja'a. Namni daldala eegaluu fedhu hundi bakki inni takka irraa jiru tarkaanfiin jalqaba irraa fudhatu yaada daldalaa yookaan business idea qabaachuudha jechuudha. Kanaaf tokkoffaa maaliif si barbaachise? Eessarraa hin ka'aa si barsiisa. Eessarraa hin ka'uu qabaa si barsiisa waan ta'eef maaliif hin ka'uu qaba? Eessatti hin ka'uu qaba? Ergaan kee hoo eessaan dhaquu qaba? Kan jiru akka bartuu fi yaada daldalaa qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. So barbaachisummaa yaada daldalaa isaan kana. Itti aansee ati dhalaas ta'ee dhiira jechuudha. Ana, isin, isa
gaafa yaadni daldalaa tokko mataa keessa nuu dhufe maal godhuu qabna? Qaxab jetta amma fakkeenyaaf waan akkanaatiin hojjechuu qaba jettee qaxab jetta. Gaafa kana maal godhuu qabda? So namni tokko yookaan gareen takka gaafa yaadni daldalaa tokko isaanii dhufe maal faa godhuu qaban? Tokkoffaa irratti target audience yookaan target customer ilaamaa yookaan maammila siigaltee maammila isaa targeetii maammila isaa adda baafachuu. Yaadni daldalaa tokko gizee sii dhufe fakkeenyaaf amma haatee spare party wayitiin bana kajoon sii dhufa eenyu faadha ta'uu mala dhiiroo customer kiyya maammilli kiyya eenyu faadha kan jiru adda baafachuu qabda jalqaba irratti gaafa yaadni sii dhufe jechuudha. Yaada keessan irra dhaabbattee yaada kee kana hiikuu keen dura hojiitti gadi hiikuu keen dura eenyu faadha customer kiyya yoon fakkeenyaaf lafaa ka'ee spare party yookaan meeshaa jijjiirraa baajaaj foorsii takka eegale eenyu faadhaatu maammila kiyya maammiltoonni kiyya eenyu faadha warra sadarkaa guddaarra jiru moo isaanuma warruma makiinaa jijjiirraa meeshaa makiinaa jijjiirraa bitatu kana ta'e sadarkaa takka gubbarra jiru jiddugala jiruu fi warra baajaajii fi waan xixiqqoo qabu fakkeenyaaf haa jennu. So ham ta'uu qaba meeshuma tana keessaa meeshaa fakkeenyaaf haalaan gatiin qaqqaalii ta jiddugala ta xixiqqootiin fiduu qabamu. So kastamariin kiyya warra galii gurguddaati moo warra galii jiddugalaati moo warra galii gaxaanaa qaba ta'uu qaba kan jiru adda baafachuu qabda jechuudha. Akkuma yaadni sii dhufetti jalqaba irratti target audience kee adda baafachuu qabda jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa yaadni sii dhufe yookaan isinii dhufe tarkaanfiin jalqabaa ati fudhachuu qabdu maalirree target audience yookaan ilaamaa jennaan gaa target jechuun maammila kee ka ilaamatte ka maammila kee eenyuutu maammila kiyya ta'uu dhiiroo eenyuutu maammila kiyya ta'a ka jiru san adda baafachuudha jechuudha. Hatti aansu isatti aanee wanni maammila adda baafachuutti aanee dhufu maarkeetiidha gabayaadha sun. Kanaafuu obboleessa kiyya feetu guruppii ta'ee feetu nama dhuunfaa ta'ee jechuudha. Targeetiin kiyya eessa maammilli kiyya kamii kan jiru adda baafachuu qabda yaada jiruun qabaa. Itti aansitee kanatti aansee kan jiru asuma jala kan jiru jechuudha. Target maarkeetii ta'e jechuudha. Gabayaa ati irratti xiyyeeffattu. Siigalee iddoo gabayaa ati irratti xiyyeeffattuutu si barbaachisa jechuudha. So tarkaanfiin jalqabaa maal jenne? Target customer yookaan maammila kee adda baafachuu eenyutu maammila kiyya ta'uu mala. Siigaltee hatti aansu ammoo gabayaa irratti hundaa'u jechuudha. Maaliidha? Fakkeenyaaf namoottan baay'een yookaan guruppiin baay'een naannoo gabayaa yookaan iddoo gabayaa yookaan iddoo magaalaa jechuudha. Fuuchariin isii yookaan haala amalli isii wal fakkaatu keessa seenan. Achi keessatti garuu waan addaa tokko yaada addaa tokko qabaachuu gaafa yaada addaa qabaatte eenyu maammilli kiyya kan jiru adda sii ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf isaan online irratti waa gurguruun beekne ati kastamara online irraa waa bitatu san yookaan maammila online irraa waa bitatu san qabachuu fi warra manatti geessuu fi fadhu qabachuu haa jennu fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti si baasa jechuudha. So amma kastamaroota kana maammiloota kana gabayaan ati dheeyite sun isaan kana hammatteen jirtu warra miilaan itti dhaqumaa fi siigaltee warra miilaan itti dhaqee bitatu qofa hammatti. Kanaafuu fakkeenyaaf magaalaa san keessa warra onlaayiniin order godhatee ajajatee akkasuma manatti akka dhaquuf fadhuutu jira jechuudha. Ani amma maaliin godhu qabaree as keessatti gabayaa tana keessatti eenyu irratti ilaammadde warra onlaayinii irrattis halafaa dabalataanaaf akkasuma warra mana geessuu fi fadhuus qajeelu anaatutu ilaammatee jira jechuudha. Isaan kun warra gabayaan kun isaan hammatee jira. Yeroo baay'ee maammilli osoo eegalle dura yeroo baay'ee maammilli maal irratti hundaa'a? Gosoota industirii gosoota daldalaa ati irratti hirmaachuu deemtu jechuudha. Kana jechuun erga yaada qabaatte yaadni sun sii dhufe gosa daldalaa irratti hirmaachuu deemtu adda baafattee jirte jechuudha. Itti aansitee eenyu maammila kiyya ta'uu qaba? Maammilli kiyya eenyu fa'aa ta'uu mala? Kan jiru jalqaba irratti adda baafatte jechuudha. Hatti aanu ammoo maarkeet pileesiidha waa'ee gabayaati. Lammaffaa irra dha'in amma wanni inni lammaffaa barbaachisaanii oomishaa fi tajaajila ati gabayaa irra dhiyeessitu sirriitti beekuu jechuudha. Fakkeenyaaf all business depends on anything. Businessni daldalli tokko waan fedhe irratti hirkachuu mala. Garuu tajaajilaa fi oomishaan ani dhiyeessu kana qaamni deeggaru
Siigaltee eenyu faadha kan jiru. So asirratti maaliin dhiyeessuu qaba? Siigaltee maaliin dhiyeessuu qabaadha jechuun wanni murteessaan si barbaachisu asirratti. Yoo waan dhiyeessuu qabdu hin beekne abaluu dhiyeesseef dhiyeessita jechuudha. Erga maamila kee adda baafatte maamilootuma keessan keessaa wantoota akkamiin dhiyeessuu qaba jechuudha. Waan akkam faan dhiyeessuu qaba kan jiru adda baafachuutu si barbaachisa. Yoo isa kana adda baafanne taate usteetuma waan maamilli silaati sammuu teekeetti yaaddesan hin feene gabayaarra dhiyeessitaa jechuudha obboleessa kee. So kanaaf maal agarsiisuu qabda? Oomisha fiddu san tajaajila fiduu deemtu san eenyu faan akkasiif deeggaru, eenyu faan akkasii bira dhaabbatu adda baafachuu danda'u qabda jechuudha. Kana jechuun you may have thought of an idea covering some product or service for existing upcoming business. Fakkeenyaaf biizinasa amma gana eegaluu deemtu tokko irratti jechuun aayidiyaa irratti aayidiyaa yaada waan yaadni kee hammatu kana daldala kana keessatti waan yaadni kee hammachuu qabu kana keessatti sammuu teetii wajjin wal dhibu malta yookaan qaama si dura jiru wajjin wal dhibu malta jechuudha. So kanaaf amma maal ta'uu qabdaree maali wanni adda ta'e kaniin qabadhee dhiyeessuu qabadhee dhufuu qabu jechuudha. So oomishaa fi tajaajilan gabaarra dhiyeessuu kana qabu kanarratti maali wanni adda ta'e kaniin ani dabalee dhiyeessuu qabu. Wanti kastamara kiyya san harkisuu danda'u, kastamaraan adda baafadhe san harkisuu danda'u maal faadha kan jiru jechuudha. As keessatti waa sadi ilaalaa jira keenya. Oomishni yookaan tajaajilli ati gabayaaf dhiyeessuu deemtu siigaltee kastamara keetiif maal fida? Maamila adda baafatte saniif maal provide godha? Oomishni yookaan tajaajilli ani dhiyeessuu deemu kuni maal provide godha? So lammaffaa maal jenne amma oomishaa fi tajaajila dhiyeessuu deemtu kanarratti focus godhuu yookaan maalii fi tajaajila maalii fi oomisha maal akka dhiyeessuu deemtu sirriitti adda baafachuu beekuu jechuu gabayaa san irratti yookaan kastamara dhiyeessuu deemsa irratti. So as jalatti waa sadii ilaaluu qabda. Oomishaa fi tajaajilni ani gabayaarra dhiyeessuu deemu kuni maamiloota kiyya kanaaf maal fidaaf, maal provide godhaaf, maal dabalaaf yoo waan si dura jiru ta'es. Lammaffaa irratti wantoota fakkeenyaaf productii oomisha kee yookaan tajaajila kee kana CCA san maal faadhaan qaba? Sadaffaa irratti ammoo tajaajilli dabalataa xiqqimii yookaan wanni adda addaa fakkeenyaaf amma taabileeta tokko nurraa bitaa asirratti maal isinii daballa? Ispiikara xiqqaa tokko maan akkana kanaa tokko waan kastamara kee harkisu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti addaa kan qaama si dura gabayaa tana keessa jiru yookaan waan ati fidde kana fidu jiru kana yookaan kan kastamara ati adda baafattee irratti oomisha dhiyeessuu deemtu san daran si harkisu wanni dabalataa kan ati oomishaa fi tajaajila keetii irratti idaatee yookaan dabaltee fiddu maal faadha kan jiru adda baafachuu qabda jechuudha. Sadaffaan aayidiyaa keessaniif gabayaa isa fakkaatu market place yookaan gabayaa isaan malu beekuu. Knowing the right market for food products and services another crucial thing. Inni jabaa fi inni sadaffaan yaada keessaniif gabayaa isa fakkaatu siigaltee beekuu. Yaada uumtisaniif gabayaa isa fakkaatu beekuu. Tokko maamila siigaltee, lammaffaa oomisha maamilaa dhiyeessitu san, sadaffaa gabayaa irratti yaada keessan dhiyeessuu qabdu, yaada oomisha keessan dhiyeessuu qabdu beekuu jechuudha. Yoon kaan fakkeenyaaf fuuteeti waan qaalii takka fuutee iddoo wanni rakshini bichaan itti gurguramu yoo geessite yaada keessaniif gabayaa isa fakkaattuun uumne jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? So maal beekuu qabda amma? Gabayaa yaada keessan fakkaattu bakka yaada keessan irra geessitee gurgurtu beekuu. As keessatti jara keenya namni daldalaa tokko wantoota armaan gadii kanaaf deebisaa fannuu qaba jechuudha. Maal godhuudhaaf? Iddoo gabayaa yaada isaa sanii maltu beekuudhaaf wantoota armaan gadii kanaaf deebisaa fannuu qabaa jira. Tajaajilli what marketplace iddoo gabayaa tam jechuudha. Oomishii fi
tajaajilli kee kun oomishaa fi tajaajilli yookaan goods and servicesiin ati dhiyeessuu deemtu kun iddoo gabayaa tam tajaajiluu deema. Iddoo gabayaa kamirra dhiyaachuu deema kan jiru jechuudha. Lammaffaa erga iddoo gabayaa inni irra dhiyaatu sana adda baafatte booda eenyu bituu deema. Eenyu narraa bitaa jechuudha. Who will buy your product? Yookaan oomisha kee achirratti available ta'ee jiru saniin eenyu ka bitu. Akkasuma wantoonni addaa oomishaan gabayaa irra fitu jiru kana irratti jechuudha. Wanti amala addaa haala addaa qabu maal faatu jira? Whether it is income, needs, consuming of goods and products jechuudha. Afraffaan dorgomaa kee beekuudha jechuudha. Akka yaadni mataa kee keessa dhufetti inni afraffaa wanni ati beekuu qabdu dorgomaa kee adda baafachuu. Maaliif dorgomaa adda baafachuun si barbaachisa? Si galtee? By the way, dorgomaa kee adda baafachuun wantoota qulfii ta'an keessaa isa tokko jechuudha. Akka yaadni si dhufetti erga maamila taargeetii maamila keetii adda baafatte, taargeet maarkeetii kee adda baafatte, si galtee oomisha achirra dhiyeessuu deemtu adda baafatte. Dorgomaa kee adda baafachuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf yaaduma keetiin kan wal fakkaatu kan gabayaarra jirutu jira. Inni suni dorgomaa kee jaama jechuudha. Dhiiroo gatii irrisuuniin dorgomaa kee kan injifachuu qabamoo? Tajaajila kanarratti waan addaa dabaluuniin dorgomaa kee kan injifachuu qabamoo? Akkamiin injifachuu qaba kan jiru si adda baafachuu qabda jechuudha asirratti. Akkasuma performaansii si galtee sochii yookaan raawwii hojii keetii tiin isa injifachuu ni dandeessa kan jiru adda baafatte jechuudha. As jalatti wanti namni tokko beekuu qabu jechuudha. Industirii ani keessatti hirmaadhee jiru kana keessatti qoodamiinsaan an keessa jiru kana keessatti qaamni shoora guddaa prominanti ta'e eenyu faadha? Yaadni yaada kiyyarra jabaate yookaan waaniin ani itti hirmaadhe kana keessa qaamni jiru yaadan irra jabaa maal qabaas keessatti? First dorgomaa kee adda baafachuuf erga seektara yookaan roga wal fakkaataa keessa jiraattan roguma wal fakkaataa keessa jiru kana keessatti yaadni narra jabaa yookaan yaadni addaa ta'e inni qabu kan boodanaan kuffisuu danda'u maal faadha? Adda baafachuu qabda jechuudha. Akkasuma yaadni addaa kan inni qabu san yookaan kan isaan qaban san shoorri yaadni suni gabayaa keessatti isaanii taphachuu danda'u. Kan kiyya taphachuu hin dandeenye maali? Shoora yaadni addaa kan isaan qaban san gabayaa keessa qabus adda baafachuu. Akkasuma deeggaraa gabayaa isaanii yookaan iddoo oomisha isaan irra dhiyeessan san yookaan waan isaan dhiyeessan san yookaan gabayaa isaan qaban san qaamota sappoorti godhu deeggaru jechuudha afaan oromootiin yookaan qaamota waan isaanii san gabayaa isaanii san fayyadamu maal faada dhiyeessaniif akkamitti dhiyeessaniif maal offar godhan isaan kun isaan jara hanga warra silaa isarraa gabayaa isaanii fayyadamu kanaaf maali wanni isaan offar godhan yaadaan alatti wantoota dabalataa waan sila kastamara harkisuu danda'u yookaan gabayaa isaanii saniin nama fiduu danda'u wanni addaa kan isaan offar godhan maal faadha? Qaamni si fakkaatu soo wanni inni offar godhu jechuudha. Adda baafachuu qabda jechuudha. Erga wantoota kana adda baafatte jechuudha dorgomaa keetiin wal qabatee wantoota hojii keetiin wal qabatu hundaa'u akkamiin akka raawwachuu qabdutu sii galaa jechuudha. Inni shanaffaa competitive benchmarking jedhaniini waan hojjettu kana hunda keessatti madaaluu danda'u jechuudha kun amma. Si galtee fakkeenyaaf namootaan waan dalagan kana hunda amala madaaluu qaban. So maal goota amma dorgomaa keessan sanii wajjin wal bira qabdee maal faadhaan akka injifattee jirtuu fi maal faadhaan akka injifatamtee jirtu madaalli godhuu danda'u jechuudha. So mallattoo ittiin madaaltu tamataa keetii qabaachuu jechuudha. Kun gabaabdumatti daataa kee analyze godhuu xiinxaluu akkasuma kaampaanota benchmark waan jennuun kanarratti benchmarking irratti yookaan madaalli irratti hundaa'an kana seektara keessa jirtu san keessatti kaampaaniilee benchmarking irratti hundaa'an adda baafattee beekuu jechuudha. Inni jahaffaa financial resource yookaan
yaada kana erga yaani nu dhufee wantoota akka yaani nu dhufetti wantoota kana adda baafanne inni jahaffaa madda faayinaansii irraa argattu yookaan maallaqa irraa argattu yaada kee kana wantoota sammuu keessatti yaadde kana lafarra oolchuuf eessa farraa'ee yookaan haala kamiiniin faayinaansii isaa argachuu danda'a yookaan qarshii hangamta kana barbaachisa waan na barbaachisu kana akkamittiin argachuu danda'a jechuudha. Erga waan kana adda baafatte namoota amma maallaqa argachuudhaan wal qabatee wantoota armaan gadii afran kana beekuu danda'u qabdala. Madda maallaqaa irraa argadhu yookaan haalaan maallaqatti argadhu yookaan bakkoota maallaqa irraa argadhu hangamta kana barbaachisa. Bakka takka rabbicha irraa hin argachuu danda'a moo bakka 2-3 irraa hin argachuu danda'a. Wanniin ani sammuutii keessa yaadee uumuu deemu kuni waan maallaqa guddaa fadhu kan bakka 2-3 irraa argachuu na barbaachisuudha. So financial resourcing kee hangamta akka ta'uu qabu adda baafachuu qabda jechuudha. Itti aansitee humna namaa hangamta kana barbaachisa. Waan kana hojii irra oolchuufis humna namaa hangamta kana barbaachisa adda baafachuu qabda. Akkasuma ergaan kana adda baafadhee qarshii hangana barbaachisan adda baafadhee akkamiin yookaan eessaayin argachuu qabaa kan jedhu adda baafachuu qabda jechuudha. Dhumarratti intellectual capital waan jedhaniitu jira jechuudha. Intellectual capital jechuun ogummaa kapitaala ogummaa jennaan gaa kapitaala ogummaa kan si barbaachisu beeku. Tokko maallaqa kaan humna namaati kaan ammoo intellectual capital yookaan humna nama dandeettii waan sanii qabu yookaan barnoota waan san hojiirra oolchuudhaaf barnoota kapitaala barnoota hayyummaa hangamta akka si barbaachisu adda baafachuu si barbaachisa jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota fi hangana danda'ametti gaggabaabsee maaliif yaada daldalaa qabaachuun barbaachisummaa yaada daldalaa hiikaa yaada daldalaa barbaachisummaa yaada daldalaatii fi yoo yaadni daldalaa tokko mataa keessa sii dhufe maal faa godhuu qabda maal faa adda baafachuu qabda kan jedhu kan arra waliin laalle kana fakkaata. Akkasuma kabajamtoota hordoftoota kiyya daawwattoota kiyya arraaf sagantaan ani isinii qabadhee daadde hanganuma qophii wal fakkaattuun gaafa rabbi jee hanga walitti deebinu subscribe fi like godhuun dagatina. Sababni isaatis hedduu hamilee naaf taha waan ta'eef warri hanga ammaa naa gootan ammoo hedduu galatoomaa. Akkasuma warreen godhinis subscribe godhaa barnoota babbareedaa asirraa harkattan jeetii yaada. Akkasuma ammallee yaada keessan naa gumaachaa maal fa'aa akkaan isinii fooyyessuu qabu yaada keessan akka naa gumaachitanii barbaada. Hanga qophii wal fakkaattuun walitti deebinu nagayaa fi jaalalaan isinii hawwaa. Peace.